Abbaa Duulaa fi Duulicha. Jarakalu bare sanatu kalmata kale harratkuno nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagata jarri bulbuunchiifte nama qalata. Bara 1993 hanga bara 1997 rakkoon ulfaataan akka ammaa kun Oromiyaa lixaam daangaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessatti mul'atee ture. Finxaaleeyyii fi hidhattoonni Amaaraa mootummaa naannoo isaaniitiin deeggaramanii qabata diimoogiraafii Oromiyaa xiqqeessuu jedhuun meeshaa gurguddaa hidhatanii lola banuun Oromoo hedduu qeefii qabeenya isaarraa buqqisanii turan. Haalli ulfaataan sun waggaa tokkoof hammaatee itti fufe. Umuruu Agamsa, Siree Dooroo, Kiiramuu, Angarguutee fi kan kana fakkaatan irraa namoota hedduu akka buqqifamuuf sababa ta'e. Sana irratti ammoo finxaaleeyyiin kun Oromoo ajjeesaniitum galgala faacha isaatiin sirbaa turan jedhama. Gochi kun hundi tokkoon tokkoon mootummaa naannoo Oromiyaatiif gabaafamaa ture. Mootummaan yeroo sanaas jaarsummaatiin furuuf hedduu yaale. Dhumarra yeroo jarri finxaaleeyyiin kun tuffii guddisan mootummaan naannoo Oromiyaa teessoo isaarraa bu'ee kilaashii baattate Angarguuteetti gadi bu'e. Yeroo kana ture eegam gootni kan dhalate, gootaafis kan geerarame yeroo kana, gootni argames kan onnate yeroo kana ture. Oppidiyoon yeroo sana ammamuu gocha badiitiin yaadatamus gootummaa bara sana dirree kanarratti hojjetaniin hedduu faarfamaniiru. Keessumattuu Koomishinar Yoonaataan Dhibbisaam, Dachaasaa Bitimaa fi Abbaa Duulaa Gammadaa seenaa yoomuu hin dagatamne hojjechuun qabiyyee lafa Oromiyaa fi Oromoo oolchaniiru. Dhaadannoo Mallas Zeenaawii bara sana bal'ina Oromiyaa isin ittiin dhaadattan xiqqeessuu ni dandeenya jedhe sanaas bakka kanatti bishaan dhugsiisani. Kilaashiin Koomaandar Alamuu Gulantee banteem gaafa kana abidda xiiqii tufteem rasaasa roorroo qolatu bulgaafatteem. Opereeshiniin Koomaandar Lammeessaa Abbabee gaafa sana tureem kan inni diinatti guyyaa dukkaneesseem. Koomaandaroonni kun lamaan miseensota isaanii waliin seenaa dhiigaan barreessaniiru. Humni dafee dhaqqabaa Yoonaataa Dhibbisaatiin durfamuun bakka kanatti boqqoo Mallas Zeenaawii gadi cabsaniim. Koomishinar Dachaasaa Bitimaafam gootota hiriirsanii hidhattoota finxaaleeyyiin maqaa arrabsoonuun jedhan sana jettee nu arrabsaa buluuf bureerraa gadi yaa'aa turteem laga bureetti dabalanii Abbayyaatti achi deebisaniim. Humna fe'amee naannoo Amaaraarraa Oromiyaatti ce'eem lafti Amaaraa amma naqamteetti jedhee xiixaa tureem dhiichisanii ofirra deebisaniim. Seenaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa waraanaatti lolli inni Oromiyaa irratti lolameem inni guddaan isa kana ture jedhama. Keessumattuu Abbaan Duulaa Gammadaa kilaashii hidhatee qonnaan bultoota waliin amma bureetti adeeme loluusaa jiraattota ragaa ba'a. Kitaaba Abbaa Duulaa barreessan irraas wanti muraasni ni jirti. Gootni Oromoo Yoonaataan Dhibbisaa Habashaa likkiitti galchee buree ceesisuuf gammoojjii Horroo keessatti agabuu naanna'aa ture. Koomishinar Taammanaa Bitimaas uummata hiriirsee seenaa yoomuu hin dagatamne riqicha buree fi bosona guttin keessatti hojjeteera. Seenaa ajaa'ibaa kanaa artistii Hacaaluu Hundeessaatum akka itti Koomaandar Taammanaa Bitimaa itti himanitti nutti hime. Jarakalu bare sanatu kalmata kale harratkuno nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagata jarri bulbuunchiifte nama qalata. Egaan gara ijoo dubbii kootti yeroon dhufuun finxaaleeyyiin yaricha diddee daangaa darbuun gara na dhufte sun isa yeroo sana afaan cuqqaalattee xisximbaa utuu hin jedhin turan waggaa 12 booda kunoo deebi'anii ka'aniiru. Isaan of ijaaranii humnaa fi meeshaa gabbifatanii deebi'anii dhufanis garuu gootonni keenya kaleessaa nu kabachiisan sun har'a hin jiran. Ilmaan isaaniitum iddoo isaaniirra jira. Ta'us garuu ilmaan isaanii faallaa abboota isaanii ta'aniiru. Lola isa ammaa kanaa fi isa yeroo sii wanti adda godhum yeroo sana xiyyeeffannoon uummata keenyaam waan tokko qofa ture, amma garuu waan kuma tokko. Gootni ammoo akka baricha waliin hin
diina hin lolum utuu wal lolum waliin ajjeefama kun rakkoo isa ammanutti jirudha. Yeroo sana mootummaan naannoo Oromiyaa sabboontota ture. Siyaasa diinaa jala fiiganis Oromoo fi Oromiyaa ni jaallatu turani. Amma garuu mootummaan du'a ummataatiin siyaasa hojjetata. Buqqa'uu fi ajjeefamuu mi'eessituu godhateetum ittoo siyaasaa tolfata. Yeroo sanam lolli Oromiyaa keessa hin jiru ture. Kan lolamutu Oromiyaadha. Kanaaf ummatni tokkummaan diina ofirraa qolata ture. Amma garuu nu bulchuuf utuu nurratti wal lolanim diina nurraa loluu dadhabanim. Kan akkaa fi bakka kaleessaa jiru ummata yeroo sana lolamam ajjeefamaa fi buqqifamaa ture sanadha. Ummatuma sanatum hardhas buqqifamam ajjeefamaatii jiram. Lafti kaleessa abbaa duulaa Yoonaataan Taammanaan faa aarsaa itti kaffalan hardhas kunoo dhibaayyuu lubbuu lammiilee nagaa taateetti. Dhaloonni yeroo sana waliin lolum har'a gamaa fi gamana dhaabbatee waliisaa wal lolam dhagaa walitti guram. Ilaalcha siyaasaa fi bakka dhalootaattiin wal qoodeetum isa ittiin qoodamee fi ittiin jibbame Oromiyaan yeroo saamamtu dhaabbateetu ilaalam. Hayyuurra fi abjuu keessa jiram. Beektonni ammoo gurjaatiin buddeena abjuu irratti wal lolaa jirum. Diinni garuu dammaqee karaa eegaleeram. Formaatni waraana akka hin taane har'as nan amanam. Garuu ammoo kun waraana mitim. Kun duula nutti banameedham. Duula nutti baname ammoo duulatu deebisam. Miidiyaan duulichattim, mootummaa fi paartiileen siyaasaa duulichattim, barataa fi barsiisaan duulichatti hirmaachuun qabiyyee lafasaam nageenyaa fi hawaasummaa isaa bakkatti deebisuu danda'uudha qabam. Duula jechuun waan walooti jechuudha. Kanaaf egaa kan Oromoon duulli biyyaa wajjin godaansa jedhuufim ummata keenya paartii hundarra ni caalam. Fedhii siyaasaa kamiyyuun olittim jiraachuu Oromootu dursuu qabam. Kun kan ta'u garum yoo Oromiyaan qabeenya waloo ta'utti amanne qofam. Kan du'aa jiru waan Oromoo ta'e qofaaf ajjeefamaa jiraachuusaa yoo beekneedha. Ummatni nagam poolisiin humna addaa poolisiin idilee ammas finxaaliyyii kana didanim kumaatamaan dhumaa jirum. Dhumuun garum furmaata mitim. Furmaatni akka lammata hin dhumnettim deebisanii of ijaaruudha. Miidiyaaleen addunyaa dhaabbileen mirga namoomaam mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo ummata kana sirriitti hubachuudha qabam. Sagalee ummataa dhaga'amuu qabam. Kanaaf ga'een keenyaam waan dandeenyu hundaan ummata keenyaaf sagalee ta'uu beekuudha. Warri ofiin wajjeessanim iyya bareechatan sun har'as akkuma amala isaanii iyya eegalaniirum. Haa dammaqnum. Mootummaan naannoo Oromiyaam paartiileen siyaasaa hundim miidiyaaleen rogeeyyii fi hayyoonnim dammaquudha qabum. Kan akkasitti barreesseem Lalisaa Idris Adamim sagaleetti kan jijjiire ammoo Awwal Saadootim. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannam. Gara kaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciifteen nama qalata. Gara kaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciifteen nama qalata. Biyyuma biyyee kan keenya nu mormu arraba jabaachuun jabaa miti kattaranaa kunichiti. Nuti waan kaleechaan irraa fanne har'allee godaannisatu jira si'achi kuufne gedera. Nama gurraacha jajjee eenyu adii agarte gaafa gurraachuma ablee dhangalte akka jalaan baatu sobaan kakatte sanas jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciirtite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Sanos jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciirtite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Haala shumburaa seenatu jira haala gabbisa maafa nambisa.